dhaloot maqa qabsoo karaa nagaa kanaan jiil waan taateef mootummaa karanni barbaadu faan qolachuuf humna haaraa leenjisa jirti. Ma harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa gaboota oduu dursuun oduu simbiraan geenna gara madda walaabuu miidiyaatiin. Jilli ajajaa ol aanaa adda bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaatiin durfamu gara biyyaatti deebi'uun isaa ibsamee jira. Barreessaan waliigala Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos Abun Al-Azhar gidiraan nurratti har'a keessummeessuun fi argaa jirru nurraa dhaabbachuu qaba jechuudhaan yaamicha isaanii dabarfatanii jiran. OMN miidiyaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti dhalate imala dheeraa waggoota 10 deemaa jiru jechuudhaan koreen qindeessituu sagantichaa ibsanii jiran. Haaluma kanaan waldaa wabii Maccaa OMN kabaja hundeeffame isaa waggaa 10ffaa ilaalchisuun yaada waamichaa dabarsanii jiran. Kunniin hangafoota oduuti, oduu babal'inaatti isin deebisa. Jilli ajajaa ol aanaa abbaa Owwaboo Marroo Dirribaatiin durfamu gara biyyatti deebi'uun isaa ibsamee jira. Mootummaan waliigaltee qaamolee addunyaa waliin taasise cabsuun warri Marroo fa'aan Oromiyaatiif fuudhee Taanzaaniyaa geesse akka deebisee hin galchine dhoorkee akka ture adda bilisummaa Oromoodha ibsee jira. Marii araaraa Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaam keessatti adeemsifamaa tureen irratti hirmaachuun bosona Oromiyaa lixaa irraa giddu lixiinsa Ameerikaa, Norweey fi qaamota kanniinitiin xayyaara fannoo diimaatiin gara Taanzaaniyaa kan imale Marroo Dirribaatiif bana gara biyyaatti deebi'u gorsaan ol aanaa waraana bilisummaa Oromoo jireenyaa guddataa BBC himanii jiran. Mootummaan qaamolee fuudhanii baasan akka hin deebifne danquu isaatiin karaa ofii keenya hoggantoota waraana bilisummaa gara Oromiyaatti deebifna jedhee jira. Marii araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduu adeemsifamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo gaafii sirna hundaa'uuf ta'u ijaaru jedhu gaafatuun isaa waan yaadatamu jedhu. Mootummaan naannoo hoggantoota adda bilisummaa Oromootiif dhuunfaa fi aangoon dhiyeessuun hordofee walii galteen dhabamuun marichi gufachuun isaa obbo jireenyaa guddataa ibsanii jiranii. Barreessaa waliigala Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos Abun Al-Azhar gidiraan nurratti hadha geggeeffamaa jiru keessummeessuu fi argaa jirru kun nurraa dhaabbachuu qaba jechuun yaamicha godhanii jiran. Marii koree qindeessituu Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos waliin kaleessa taasisan irratti erga ummataaf dabarsanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii amantoonni sirna ofiin of bulchuu gaafataa turaniif jiraniif akka deeggaranis gaafatanii jiran. Barreessaa waliigala Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos marii kaleessaa koree qindeessituu waliin taasisanii ergaa amantoota akkasumas mootummaa naannoof dabarsanii jiran. Aarsaa fi wareegama baasaa jiran kana irratti salphaan hin ilaallu jechuudhaanis yaada isaanii dabarfatanii jiran. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qabsoo mooraa Oromoo keessatti dhalatee imala dheeraa waggoota 10 deemaa jechuudhaan koreen kabaja hundeeffama OMN waggaa 10ffaa ibsanii jiran. Sagantaa bitootessa 2024 Minisootaatti adeemsifamuun qophiin xumuramuu isaa himanii jiran. Koreen qindeessituu kabaja hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waggaa 10ffaa miseensota kan ta'an adde Leeyilaa Abbaa Waarii fi adde Baayyuu Boormaa turtii gaazexeessituu Aayishaa Oromiyaa Alii waliin taasisaniin OMN waggoota 10 darban ijaa fi gurra uummata Oromoo ta'ee hojjetaa ture jechuudhaan ibsanii jiran. Adde Baayyuu Boormaa yaada laataniin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork imala isaa waggoota 10 keessatti jabina uummata Oromootiin as gahe jechuun kana boodas cimina uummata Oromootiin itti fufa jedhanii jiran. Adde Leeyilaa Abbaa Waarii gama isaaniitiin sagantaan kun bakka keessummoonni gargara argamanii bitootessa 2024 waaree booda sa'aatii 2 irraa jalqabee kan adeemsifamu ta'uu ibsanii jiran. Waldaan wabii Maccaa OMN kabajaa hundeeffame isaa waggaa 10ffaa irraa akka tumsamu yaamicha gatanii jiran. Waldaan wabii Maccaa ibsa kenneen baga hundeeffama waggaa 10ffaa OMN geessan jechuun guyyaa kabaja hundeeffama dhaabbatichaa irratti miseensonnii fi deeggartoonni waldaa wabii akkasumas uummanni Oromoo deeggarsa akka taasisan gaafatee jira. Waldichi ibsa kanaan rakkoo deeggarsa namooma uummata Oromoo kutaalee Oromiyaa garagaraatti mudate xiyyeeffannaa akka argatuu fi hojii deeggarsa namoomaa sassaabu waldaa wabii Maccaa taasisaa ture akka milkaa'uuf Oromiyaa Miidiyaa Neetwork shoora olaanaa taphatee jira jedhu.
OMN harka mirga ummata Oromootiin kan jedhe waldaa wabii macaa dhaabbata akka walootti qabnu waloomaan haa jabeeffannu jechuudhaan ergaa jabdus dabarfatanii jiran. Odeessa keenyaarraa asumarratti xumurree jirra, sagantaa birootiin walitti deebina.